hojiiwwan damee qonnaa ammayyeessuu fi midhaan nyaataatiin biyyattiin akka of dandeessu taasisuun eeggattummaa roobaa jalaa bahuun jallisiidhaan misooma qamadii misoomsuun erga eegalame qamadii biyya alaatii galaa ture seenaa taasisuun danda'ameera. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaanettis qonna qamadii jallisii bara kanaa teekinooloojiin deeggaramuun facaasaan eegalamuus qonnaan bultoonni kan himan. Faayidaa isaa waan barreef ji'a tokko ol fuulduratti finnetti muddisneetoo akka roobni hin dhaqqabne akka maalis hin goone jennetti kinoo akkuma agartan kana irraa gadee lafa gooticha kana madada qonnaaf qobbii goonee jechuudha. Bootiin keenya irraa kan dhaalli qotiyoodhaan qotaa turre amma mootummaan keenya galatoomu mootummaa paartii badhaadhinaa uummata keenya qotee bulaa fayyadamaa ta'uu qaba jedhee baankii liqee siinqee wal qabsiisee tiraaktaroota garaagaraa nu galchaa jira jechuudha. Maatii keenya birree kan duraan qamadii gabaa keessa deemnee barbaannee shammannee daabboodhaaf irree ayyaanaaf irree wannoo jennu amma qonnee harka keenyarraa akka barbaannetti gabaadhaaf irree dhiyeechinee maatii keenyarree itti fayyannee. Qonnaan bulaan itti fayyadama teekinooloojii qonnaa yeroodhaa gara yerootti fooyyessuun callaanii misooma jallisii qamadii irraa argataa jiru dabalaa jiraachuu seeraniiru. Amma baranamuu waan haaraa kan argine kinoo maashinii facaaseetoo obaasu kana fidanii jiranii. Nu kanaan dura mootummaan keenya waan nu agarsiise waa'ee qamadii facaasuu kana abjuu waan abjuudhaan hin yaadne waan nutti agarsiiseef kanas immoo fuula marree odoo yaadiin akka fudhachuudha itti qophoofne. Amma barreen gaddaa hektaara irraa amma kuntaala 80 kuntaala 90 koomanidha zim jedheetuma galoma gaafii sin qabu. Amma kuntaala 130 nan galcha jedhee kan daadhachaa jiru jira amma barana. Bara 2014 hektaara tokkorraa kuntaala 112 argannee jirra. Bara kana immoo yoo xiqqaate waan dabaluu qabnu daballee walumaa gala oomishaaf oomishtummaa naannoo kuntaala 70tti ol bunnee argachuudhaaf qabanneetu jira. Keessumaa sanaaf immoo kan barbaachisu galteewwan barbaachisoodha waan ta'eef keessumaa kanneen akka sanyii, xaa'oo, keemikaala qaama dhimmisaa lallatu wajjin ammumaa jalqabnee walitti dhufeenya uumnee jirra. Magaalaan Galaanii giddugala qonna jallisii qamadii ta'uun magaalaa Shaggaritti magaalaa fakkeenyummaa qabdu ta'uu kan himanii bulchaan kutaa magaalichaa obbo Kifilee Calqabaan bara kanas facaasaa qamadii jallisii yeroo hin eegaluu isaanii dubbatu. Hojicha bu'aa qabatamaatti akka jijjiiramu gochuudhaaf hojiin hojjetamaa ture gama mootummaatiin deeggarsa adda addaa qonnaan bulaa kanaaf gochuudha. Tiraaktaroota qonna kanaaf barbaachisan akkasumas mootor paampii ammayyaa bishaan lagarraa gara ooyiruu kanatti fidu sanyii filatamaa xaa'oo yeroodhaan dhiyeessu akkasumas daandiiwwan lagaa kosii adda addaatiin guutee bishaan akkaataa barbaadamuun socho'uu bakka hin dandeenye akka bishaanitti socho'u waggaa guutuu yaa'uu akkaataatti danda'u mijeessinee jirra. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa magaalaa Shaggar obbo Dajanee Baqqalaan dhiyeessii galteewwan qonna jallisiitiif oolan yeroodhaan dhiyaachaa akka jirus himaniiru. Qamadii faana wal qabateetu kanaan dura rakkooleen nu qunnaman hin jiru. Rakkooleen nu qunnaman keessaa tokko dursinee facaasuu dhabuudha jechuudha. Bara kana iskeejuul goonee saganteessinee qonnaan bulaa keenya faanas ogeessa faanas irratti walii galameetu onkololeessa keessa dhibbeentaa 30 facaasuudhaaf hektaara 42 fi 603 keessadha. Dhibbeentaan 30 onkololeessa keessa sadaasa keessa dhibbeentaa 45 kanaaf 25 immoo muddee keessa xumurree qonnaan bulaan keenya yeroodhaan sassaabbatee yeroo itti immoo marsaa lammaffaa kuduraa akka inni facaafatuudhaaf karoorsinee too deematiidha jira. Hektaara tokkorraadhaa giddugalaadhaan kuntaala 61 argachuudhaaf kutaa magaalaa 12 akka magaalaa Shaggariitti karoorfamee hojjetamaatedha kan inni jiru. Itti aanaanii kaantibaa magaalaa Shaggar obbo Girmaa Iluunii qonnaan bulaan jallisii qamadii irratti hirmaatee galii argatee jireenya isaa irratti jijjiiramni akka jiraatuu fi gara investimentiitti akka ce'uufis hojiin hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Qonnaan bultoonni kana asirraa galchan jireenya isaanii garamitti ce'uu qaba kan jedhu kanas adda baasnee hojjechaa jirra. Fakkeenyaaf investimentiitti ce'uu akka danda'an duraan qotiyyoodhaan kan qotanuu ta'e amma tiraaktara bitachuu akka danda'an amma naannoon kun tiraaktara baay'ee galcheera. Baroota darbanis asitti qamadiin bakka hektaarraa kuntaala 90 argate jireenya isaa irratti mul'achuu qaba waan ta'eef garamitti ce'uu qaba. So birrii argate maallaqa qamadii irraa argate kana maal godhuu qaba kan jedhu value chain isaa hojjennee qonna isaa makaanaayizd akka godhu tiraaktara irratti bal'inaan akka makaanaayizd godhuu danda'u isaan irratti xiyyeeffannee hojjenna. Itoophiyaa keessatti hin barii jijjiiramaa oomishni qamadii kuntaalli miiliyoona 47 irra ture bara kana gara kuntaala miiliyoona 200 fi miiliyoona 80 ol qaqqabuu fi baasiin ittiin alaa galaa ture doolaarri biiliyoonni 1 ol hambisuun akka danda'ame ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kan himan. ስንዴ በለውጡ ማግስት ኢትዮጵያ 47
ሚሊዮን ኩንታል ታመርት ነበር። ኢትዮጵያን በሪ ጅጅራማ ቀመዲ ኩንታላ ሚሊዮን 47 ኦሚሻ ቱርቴ ካና ኦሶ ኦሚሻ ጅሩ ወጋ ወጋዳን ቀመዲ ቢያላራ ዶላራ ቢሊዮን tokko waliin galchaa turre. Kana malees naannolee fi magaalonni akkuma baajata qornu qamadiis ga'een keenya kana jedhanii qoodaafii turre. Mootummaan federaalaa qamadii erga bitee gara biyyaa galchee boodas ga'ee isaaniitiin naannoleedhaaf qoqqoodaa ture. Raayyaa ittisa biyyaa, poolisii akkasumas dhaabbilee biroofis qoodaa ture. Bara darbe qamadii kuntaala miiliyoona 200 fi miiliyoona 80 ol oomishuu dandeenye jirra. Oomisha qamadii kuntaala miiliyoona 47 fi kuntaala miiliyoona 200 fi miiliyoona 80 gidduu garaagarummaan jiru dachaa meeqaan akka dabalee jiru meeyaada. Qamadii kan oomishnuuf waan barbaanneef qofa miti. Walta'iinsa mootummaa fi kutannoo qonnaan bulaatiin kan milkaa'edha. በጣም በርካታ አድካሚ አታካሽ ስራዎች በመንግስትና በአርሶ አደር ቅንጅት ተሰርተው